haajatan bannu gara rabbii guyyaa kana keessa haadachanu guyyaan kun dhaabbata guyyaa qiyaamaa fuula rabbii dhaabannu akka nu yaadachiisu walgayii guddoo deema fuula rabbiititti milkiin guyyaa kana akka nu jalan tarre rabbitti fuula haa deebinu waan duraan balleessine hundarraa haa tawbannu ir'inna ibaadaa ka duraan qabnu ar'arraa haa fooyyeffannu هذا وصلى الله وسلم على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من العائدين أعاد الله علينا هذا اليوم أعواما عديدة وأزمنة مديدة ربين أمت قوتو اتنوها ديبسو ججيرما نورف ولين قبنا نورف ولين نسريتم سربي كنورف ولين أمت هدو ربي بكتنتنوها ديبسو كست إن شاء الله والربي نسرين أكا نسرين نورف ولين أكسما قبنا نورف جارما نورف ولين guyyaa kana rabbi nurratti haa deebisu akkuma reefi isiniin jedhe guyyaa barbaadamtan ummanni keenna guyyaa namni isin barbaade manguddoo haa ta'u sheekota haa ta'u guyyaa barbaadamtan awwaadha wal jala awwaadha wal haa gargaarru wal maddi haa dhaabannu irree walii haa taanu akka walitti hin laalle akka walirraa hin dheenne inshaa Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'il muslimin الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسن شفتي بقى إيد رب سبحانه وتعالى قوتو سنين جاي إيد حجي دا إنكم جمعتشو دا يرو لما تافي على صلاة باينا المسجد مكة صلاة ندراني نم أمة هدو دفع إن شاء الله أمة أورومو قفوسون تاني كيسا أمو من أورومو إن شاء الله أكبر كنا والجه سابا كنانو والأرجع أواي إن شاء الله جروف جرين إسا كبياس دبلتي رامرة تو بربانة إن شاء الله أفضل عاطف كنا روية سني الله إن شاء الله تي gammachuu gaariidha ka warra asin nu gargaarallee galateeffachuu barbaada warra miidiyaatii fi warra dargaggoota cufaa'uu ka ganamaati nu gargaaraa jiran cufa galateeffachuu barbaada kanaafuu iid mubaarak isiniin jedha inshaalla baga rabbitti duraan dursee ummata islaamaa kan oromoo baga iid al-adhaan isin gahe jechuudhaan asitti magaalaa siyaatilitti ummanni iddoo tokkotti bahee haala gaariin salaatanii xumuramee jira bara baraan akkanumatti Eid Al-Adha rabbi ittiin nuun haa ga'u jenna keessattuu hawaasa keenya ka Oromoo ka biyya alaa jiran hundaanuu baga ittiin isin gahe ayyaana gaarii Eid Mubaarak isiniin jedha. Eid gaarii ka baranaa ka bara hedduu rabbi nu haa godhu Eid bilisummaa Eid iddoo rabbi nu haa godhu warra waggaa kana guutuu walumaan gaheetiin akkanumatti asii bahee waliin salaatu rabbi nu haa godhu maasha Allah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi. Illee isin haa gammachiisu inni إذا أفريقيا كان نتفكّت أبو ما شاء الله ده الحمد لله كمال يتجمعنا نامن اللي يكونوا كمانجا لا كموتو يسجرا الحمد لله كبلنا ربنا هاجر thank you guys البركة إن شاء الله العيد يعني بريدة كمال بريدة إذا بيا يعني جزيرة كيس فكّتها وانقاري دا إن شاء الله ربي نور كل كان رت هذه بسو كل إسلام رت ربي نعد هذه بسو جنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين من العائدين كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بركاته ستاي وفي أنا أكم I can't bro. Well, Eid Mubarak, bro. No, hell no. Eid Mubarak. Hope you guys have a good Eid with your family and friends. Enjoy the day. We're in Seattle live. Team Oromo. My wife is Oromo, so I'm part of the family too. So I come Jetafaya. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قيانا الرأى قيا عيد الأضحى جرما عيد الأضحى جتشوني قيا أضحيا جرما أضحيان كيس كلامتو قيا سني واماميتشو قيان كوني قيا قد ربي برتي يوم الحج الأكبر قيا ربي جري وامي قيا حجي قدو قيا إسا كيسا ورّي guyyaa isa keessa warri minaan jiru har'a boolla darbatee mataa haaddatee udhiyyaa qalee kun hadiyii qalee guyyaa hiikka irraa hiikkateetiin hin jedhu hajji irraa guyyaa hiikkataniitiin hin jedhani guyyaa kana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haga guyyaa kana ataqu
guyyaa walleen keessa nama ataqee hin ataquu jedhan harka guddaa guyyaa kana keessatti nama ataqaa guyyaan kuni guyyaa hunda caaluu jedha rabbi biratti guyyaa kana keessa ammallee rabbiin malaayikaa isa bira jiranitti haasa'ee gabroota kiyya kanaa jecha ka mataan isaanii faagga'ee ka deemsan lafa fagorraa dhufaniitiniin naa jecha as dhaabatantu jira jedhee warra bakka san dhaabatutti of dhaada jechu nullee waan achi deemuu hin danda'iniif bakka jirrutti akka islaamatitti guyyaa kana salaata rabbi karaa nuu godhe keessatti salaatun namni danda'e udhiyyaa qabu akkasuma du'aayin gama rabbiititti dhiyaatuuf salaata asitti yaanee salaannetin hin jenne namni amma isin argitan kun irraa faca'e malee nama guddaa dhiira dubartilleen hedduu bayanii iida gammachuuti iida bareedaadha iida barakaati iida akkanaa kana akka rabbi nuu deebisu rabbi kennani kadhanna waan nu amma dalayne kana isaaf dalayne kana akka rabbi nurraa qeebalullee rabbii kennani abdanna inshaa Allah wanni ummata kennaa dhaamnu shabaaba keessattuu dargaggoo dargaggeetti wani dhaamnu binu hizbii rabbi yookaan paartii rabbi akka taanu guruppii rabbi akka taanu guruppiin addunyaa kana keessa jiru guruppii lama guruppiin tokko hizbii shayxaanaa jedhanii gurupbii shayxaanati guruppiin tokko gurupbii rabbiiti akkasitti warra rabbii akka taanu shabaabban keenna fi dubara keennarrallee kajeella inshaa Allah rabbi tawbaa nu haa waffaquu karaa isaatira rabbi nu haa kaayuu warra addunyaa kanarratti ajaja rabbiitiin bulee akiratti jannata isaatiin milkaa'u rabbi nu haa taasisu islaama bakka jirutti rabbiin isaanii haa araaramu ummatuma hunda bakka jirutti rabbiin karaa jannatatti isaan geessutti rabbi isaan haa qajeelchu jedha asumatti dhaaba inshaa Allah haa galatooma isin warri na dhiheessitani rabbi isin haa galatoomfatu bareeda inshaa Allah asumatti isinirraa dhaaba wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا قيان إيداكم قيا قدادا قيا إيدا إيد الأخبار أكها شين ريف الأنساني قيا قدا ربين اتقمد دنون جده إسلام ما انتين اللي إسينقو تمتك ربين جده سبحانه وتعالى نمتيجي دنديت تنهجي لك آجد ربين من استطاع نمتيجي دنديك آمال زاده قبات حجي لك وان قدو نمرا بربادو بليان كيا وان حجي نمرا بربادو الحج الزاد والراهلا النبي عليه الصلاة والسلام زاد براهلا يجو وايا باتيتي كيتا مراتي أجدك أوفي يو أجدك نمتيجي حجي لك وان نياتي لغو haga inni deebi'utti maatiin isaa waan nyaatee dhugu qabaatu hajjiin haganumaan namarratti wajjabdii jedhan hajjii waajibaa nama as biyya kana jiru mara keessatti magaalaa tana ta'ee bakka dhibii ta'ee hajjii dhaqaa hajjiin islaamummaan teenna isiin guutamti arkaan islaamummaa shanirraa hajjiin wa hajjul beeyti man istaxaa ilayhi sabiilaa jedhan hajjii dhaquudha namtichi zaadaf raahilaa qabaatetiniin deemuu danda'e hajjii waajibaa dhaqee geeffatuu qaba jedhani hajjiin guyyaa jabaadha amantii teena keessatti amantii islaamaa keessatti tarabbiin jabeessee islaamummaan teena isiin guutamte man istaxaa jedhee rabbiin namni qabeenya qabu dhaqee haa hajjuu jedhee wanni isin dhaabobboleeyyan kiyyaa hajjii dhiiraa dubartilleen hajjiin dirqamaa amantiin teena isiin guutamtii mana biyyatti ijaaratu konkolaataa jijjiiratu miti dubbiin hajjitu dura hajjii dhaqaa warra shabaabbanii umriin hin murteessu umriin namaa 15 gayeetiniin jennaani hajjiin namarratti waajibaa ilmi xiqqaanu dhaquu hin danda'a dhaaf abbaa yoo hajjisiiftetiniin jette ajriin haadhaaf abbaaf yaa'a hajji darajaa hagana qabdii inshaa allahu rabbiin nu haa bilisoomsu rakkoo teenna rabbi furmaata haa fidu hin beeytan obboleeyyan kiyya balaa deematiniin jiru balaa deemaa jiru kana sanaa dhuftu inshaa allah bilisummaa walit deebina bakka taanetti bakka rabbi nu jiraachisetti inshaa allah sanaa iida lammataa inshaa allah rabbiin ka bilisummaa nu haa godhu inshaa allah jazaakallahu khayra obboleessi kiyyatillee ka yaadannoo kana fuudhatiniin jirtu hajjiin hajjii guddoodha guyyaa iida guddaati bilisumma irratti rabbi waliin nu haa ga'u nu maraa rabbi haa bilisoomsu jaannata ofii rabbi nu haa kennu jaalala ofillee rabbi nu haa kennu warra rabba aalamiina dura dhaabateetiniin jedhee rabbiin duratti milkaa'u rabbi nu haa taasisu obboleeyyan guddoon jabduuni fuula rabbii dura dhaabatuudha rabbiin fuula isaa dura warra dhaabatee gammadu rabbi nu haa taasisu islaama maraafuu rabbiin haa tumsu nu mara rabbi haa gammachiisu جزاكم الله خيرا قدين دبان يرتي في هرتين في أنجا ما سيرسي إن شاء الله oromoo يوم ما كني أسمر جباب بدا أبريسكي يقال تومي سنين جرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوغا في جرات اللي نجافت دا ونجراتني أسمر تمرا نجانا أولا جزاك الله خيرا سنين جرا سمر وبليان كي جمدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته